Haaretan subscribe godhuun nuti dhaabbataa isin jenna. Akkasuma seenaa tana waa irraa barattan jennee isin jennee jirra. Mee turtii gaarii seenaa abdii hin muratin jettu. Abdii murachuuf kan namni hin qabne isiniif himtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajjin turtii gaarii. Obboloota qaba. Obboloota baay'ee jiru. Gargaaranii na guddisaniiru. Isaan booda garuu faayinaansaalii maatiin kiyyas amma kana ofirra darbanii nama waan gargaaran turre baay'eesi. Ani immoo barumsa baay'een jaalladha ture. Jireenya kiyyaa kan inni ittiin jijjiiru karaa yookiin furmaata tokkitti hin qaban ture. Furmaanni sun barumsa qofa akka ta'e naa galeera. Barumsa barachuudhaaf, barumsa xumuruudhaaf, kaayyoo barumsa kootiif qabu galmaan ga'uuf garuu jireenyonni wantootni na daangessan baay'ee ture. Isaan keessaa tokkoffaan maatii dhabuudha, haadhaaf abbaa dhabuudha. Lammaffaan faayinaansaalii gargaarsa dhabuudha. Sadaffaa fi garuu inni guddaan immoo jaalala dhabuudha. Si'a tokko adaadaa, si'a biraa immoo eessuma, si'a biraa obboleettii, obboleessituma jedhutuma gidduu deemu guddadhee xiqqoo yeroo waliin jiraadhe wantoota waan nama miidhan baay'ee ture. Innaan barumsumaaf jecha gidduu deemee innaan jiraadhu akkuma isaan na barsiisanii fi garuu jechoonni gadheen jechoonni nama suukanneessu naan jedhamaa ture hiriyoota koo gidduutti. Kan keessaa saree gandaafa namaan jedhu ijoolleen barumsumaaf jecha of jijjiiruuf jecha gidduu deema. Garuu sana nageenyanii sanumaan jabinaan deeme. Isaan booda garuu firoonni koos gaafa dadhabanu na gargaaru. Anuma irratti bu'ee jechuudha. Wanti hundumtuu itti gaafatamummaan hundumtuu gatiitti kiyya irratti kufe jechuudha. Bakkan ciisu hangan dhabutti, bakkan bulu hangan dhabutti, waan hin nyaadhu guyyaatti si'a tokkollee waan hin nyaadhu hangan dhabutti ga'ee sana hunda caalaa garuu jaalala dhabuu nama jabaadhu nama.